Gareen fayyaa maatii buufata fayyaa Dambalaatti hojii erga jalqabee kaasee tajaajila si'ataa argachaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaa tokko himan. Itti gaafatamtuun waajjira fayyaa magaalaa Adaamaa Siistar Samiraa Mohaammed gareen fayyaa maatii bara 2015 kaasee hojiitti galuu himuun bu'aan gaariin mul'ataa jiraachuu dubbatan. Akkuma beekamu tajaajilli garee fayyaa maatii akka magaalaa keenyatti erga jalqabee bubbuleera. Innis akkuma beekamu packaging extension fayyaa kanaan dura single approach irraa gara team approach ti akka ce'u akka initiative haaraatti biiroon fayyaa Oromiyaa boocee gadi buusee nus akka magaalaa keenyatti hojii cimsuudhaan garee fayyaa maatii buufata fayyaa 8 irratti hojii akka jalqabu gooneerra. Kana jechuun gareen fayyaa maatii jalqaba ogeeyyiin extensionii fayyaa ragaa bu'uuraa sassaabuu qaban bifa daatabeeziidhaan sassaabanii ragaa bu'uuraa san abbaa warraa meeqatu jira abbaa warraa san keessa gulantaa kam keessa gala abbaan warraa kan jedhu san adda baasuudhaan gareen fayyaa maatii kun eessa yoom eenyuun bira qaqqabamuu qaba kan jedhu san ogeeyyiin extensionii fayyaa adda baasuudhaan tajaajilli kun akka kennamu ta'eera. Tajaajilli garee fayyaa maatii tajaajila extensionii fayyaan kennamaa ture fooyyessuun tajaajila qeenxeerraa gareetti ol guddiseera kan jedhan Siistar Samiraan dhibee dursanii ittisuu bira darbee hariiroo buufataalee fayyaa fi hawaasaas dabalaa jiran eeran. Namoota rakkoo hawaasummaa garagaraatiin manatti hafan qabeenyaan ta'uu danda'a kamanatti qabeenya osoo hin qabaatiin dhukkuboota daddarboo ta'anii fi daddarboo hin taaneen hubamanii manatti hafan tajaajila yaalii achumatti bakkuma jiranitti kennuudhaaf wantoonni hojjetame waan guddaadha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane walitti hidhamiinsa hawaasaa fi ogeessota akka cimu godheera faayidaan isaa. Hawaasni edaa dhaabbanni fayyaa duraan kan baratame buufata fayyaa namni dhufee tajaajila argachuudha yookaan kiliinika yookaan hospitaala. Amma garuu bifa qindaa'aa ta'een keessattuu namoota harka qalleeyyii bira qaqqabamuun isaa amantaan hawaasni ogeessota fayyaarraa dhaabbilee fayyaarraa amantaa qabu akka dabalu godheera jechuudha. Jiraattonni magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaa EBS dubbise tokko tajaajilli garee fayyaa maatiin buufata fayyaa Dambalaatti isaanii kennamaa jiru kan isaan gammachiise ta'uu dubbatan. Meeqa kiyyas naa lakkaanii lakki wanni kun hin ta'u hoomoo booda wannoo si godha deemi mana yaalaa jedhanii inuma dhufanii nu la'uu dhufan na biran dabran dhufaniitu seenaniituma immaa jedhanii anis ijoolleetu je'eetuma bakka amma kaleechas kunuutis bakkuma taa'uuf bakkuma deemuu wallaadha qorichas naa kennanii dhiiga giffiitti kiyyas naa wannoo jedhanii amma kunuu ishiinuu kaleecha irraarra wayya jette waan argiteefitiire eduu dhufanii na laaluu baatanii anis hin dubbadhu. Isaanis immoo naannoo jira. Nagarraa hafaniitu hin beekan unati. Nagaafatanii dhiiga kiyya lakkaanii mikirii naaf kennanii bakka baay'eetti na wajjin makaraa isaanii argan. Obboleewwan kootis ijoollee kootis.